Ijoolleen sin asirratti argaa jirtan kun guyyaa dheengaddaa Finfinnee eebba hiriyaasaati ture. Yaa ta'u malee yeroo gara manaatti deebi'an makiinaan kun galabbaxameenii isaan lamaanuu bakka tokkotti du'an. Waaqayyo gooftaan lubbuu isaanii amaaru. Egaa waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Dhugaa dubbachuuf ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube as jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa yeroo baay'ee mudannoon akkanaa kun baay'eedha. Baruma baraanii bara darbessi mucayyoo wayii salaaleedha. Achuma eebbifamtee yeroo galtuu abbaashii akkasuma haadha ishee bichaatti dhufanii obboleewwan makiinaa guddaan galabbaxameenii nama hedduu fixee jechuudha. Egaa yeroo baay'ee waan akkanaa kun Itoophiyaa keessatti hin deddeebi'a. Yeroo baay'ee jechuudha. Garumoo dhugaa dubbachuuf haalli makiinaa ittiin baratanii fi Itoophiyaa keessatti haalli makiinaa ittiin baratanii fi haalli isaan odoo beektanii dhugaa dubbachuu wanti hunduyyuu Itoophiyaa san keessatti seera hin qabu, sina siraata hin qabu. Sina siraata hin qabu waan jedhu yeroo baratanii amma fakkeenya biyya Arabaatitti yookiin immoo biyya Emireetii keessatti yoo ilaallu makiinaa barachuudhaaf dhugaa dubbachuuf si'a 10 ol kufa namni tokkichi jechuudha. Warroonni amma Itoophiyaa keessatti baratanii warroonni oofan kun yeroo dhufanii asitti baratanii hin darban. Haaluma salphaatti yookiin immoo makiinaan haaluma salphaatti beektanii intinii miti jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonnis dhumuu ta'a. Odoo ofirras immoo of eeggannoo of qabu barbaachisa. Simbiloo bakka beektanii waan hundaafiyyuu waan seexana biyya san keessa jiru hin beeku. Rabbi lubbuu isaanii amaaru. Hedduu takka ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaana nyaatanii gammachuun isaanii gara gaddaatti jijjiiramee lubbuu isaaniitu dhabaniitti dhiisanii xaartee biyyeetti dabalamtee jireenyaan mana jiraataniif jireenya tanaaf yeroo takka dhugaa dubbachuuf nuti amma jiruttuyyuu waan gaarii hojjetaa hin jiru. Sinii galee lafuma tanarrattuyyuu nuti waan gaarii hojjetaa hin jiru. Namoota kana yoo ilaalle mee nuti maaltu nutti dhagahama? Maal akka hojjennaa? Hojiin keenya maalidha? Saatii kana maal hojjechuu qabna? Nuti waan gaarii hojjechuu qabna. Hanga addunyaa amma lafa tanarra jirutti waan gaarii tokko hojjechuu qabna. Lubbuu teenyaaf galaa guduunfachuun nurra jira. Dhugaa dubbachuuf namatti inaafuu akkasuma nama miqqeessuu injira miti. Kan kun guyyaa darbuun hin beekne sanaaf jechuudha. Kan guyyaa darban hin beekne sanaaf kun walajjeessaa jiru. Qarshiidhaaf jecha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan hedduu takka nama gaddisiisu. Haalli Itoophiyaa keessaa amma wanti atiitti gammaddu. Wanti atiitti gammaddu hin jiru. Biyya osoo hin taane Itoophiyaa keessatti biyya osoo hin taane nama. Biyya haalli qilleensaa bareedaa, biyya magariisaa, biyyi waa tokko hin taane garuu nama malee namatu walii galuu dadhabe. Namatu beektanii dhugaa dubbachuuf akka malee baqa. Malee biyyoota addunyaa tanarra jirtu hin caalti jechuudha Itoophiyaan. Haalli qilleensa ishee, haalli biqilaa hundumaayyuu maaltu nagaa dhoowwee nama. Akkuma namni biqilaa waan gaarii hin dalagne isaanirra hojiin isaaniitillee dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Waan hundaafiyyuu haalli Itoophiyaa keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyaa guyyaadhaan namni dhumaa, guyyaa guyyaadhaan makiinaan galabbaxamaa. Ani hin beeku dhugaa dubbachuuf makiinaan amma biyyoota Arabaa kana keessatti yeroo takka darbee isaayyuu warra baqqaa xigaabiin akka bira dhoowwee makiinaa akka barbaadanitti ofirraa ba'anii oofanii ta'in alatti
akkanatti hin dhumanii jechuudha. Galabbaxamanii akkanatti makiinni yeroo hunda guyyaa guyyaadhaan torbanii ji'a ji'aan namni osoo hin du'in namni osoo hin dhumin miskiin. Kanaaf shifeeriin Itoophiyaa keessa jiru tokkichi kan beektanii dhugaa dubbachuuf amma gaafa makiinaa baratanitti akkuma ana makiinuma ta'e namni tokko barate dokumentii yoo qabaatte maal yoo jettee amma barates kan hin baratinis qarshii naa jiraatu malee waan hundumaa qarshii ta'ee jira. Beektanii qarshiidhaan bitama namni hunduu jechuudha. Amma biyya kana keessatti abbaa fi amma dhugaa dubbachuu warrumti makiina Itoophiyaa keessatti idimee muluu oofaa ture uduwas dhufee osoo biyya Arabaa kana dhufee baratee ganaa si'a kudhan barachuu isa barbaachisa. Bakka alla kallattii sirrii ta'e tokkoon yeroo isaan baratanii kallattii biqaa dhugaa dubbachuu baay'ee tokko gaariidha. Maaliif mikinaatuun qarshii qofa osoo hin taane namni tokko sirriitti to'annoo keenya isa karaa nama fixa. Takka maal jedha takka ofii isaatii koo kan oofu makiinaa isaa fudhatee haa caccabu. Uummata miskiina kaffitu makiinaa amma fakkeenyaaf uummata walitti qabee nama 32 bakka tokkotti kan dhuman baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kophaa isaa allayyaa guyyaa caccabu koo yeroo miskiina uummata miskiina wajjin hin gaafa uummata eenyu wajjin hin gaafa lubbuun darbu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jalqabaa makiinaa isaa to'achuuti sarara jira. Biyya Arabaatis inuma jira. Inuma konkolaachisu. Makiinaa akkanatti walitti baay'ate kanaayyuu keenya achitti guyyaa guyyaadhaan bakka adabu. Guyyaa guyyaadhaan waa dubbachuu biyya san keessatti torbanii gara torbaniitti ji'aa gara ji'aatti waggaadhaa gara waggaatti uummanni akkanumatti dhuma. Akkanumatti dhuma. Kanaaf of eeggannoo gochuu haala ittiin barumsa isaaniitti sirrii miti mootummaan sirreessuu ji'a 2 ji'a 3 barattee isaayyuun barattu qarshii yoo qabaatte qarshiidhaan baaltaa jechuudha ija tokko qofoo baratte. Kun waan akkanaa kun kan egaa uummata fixa. Uummata miskiina kan fixu akkanaati. Anufiifuyyuu gara marii itti ansuuran hin beeknetu makiinaa qabatee uummata miskiina fixaa jira Itoophiyaa keessatti. Osoo baratee osoo waa'ee konkolaataa san sirriitti gadi fageenyaan kan beeku ta'e konkolaataa san nama fixu. Kun akkama fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf maal jedhee akkan dubbadhu hin beeku. Kuni nama tokko lamaa miti kan akkana gochaa jiru. Nama tokko lamaa miti. Yeroo akka biyyoota Arabaa kana kaameraan jiraate humna olaree daaraashii godha. Yeroo kaameraan jiraate akka biyya Arabaa kanatti poolisoonnis yaa'u hojii isaanii yookiin immoo tiraafikiin jedha sun ishiin ceesti birrii fudhattee gubboo bichaa qarshii bichaa fudhattee seerri biyya Arabaa laaltee yoo jettee Itoophiyaa keessa laaltee yoo jettee fardaaf lafoo walitti hin dhufu. Biyyoota Arabaa keessatti amma poolisoonni karaa jiraachuu baattu naxiba takka akkana goraan dhugaa dubbachuuf bexaam itti baqa. Maaf akka biyya Arabaa kana hin taane yeroo ta'e uummanni keenya miskiinni hin dhumu. Amma makiinaa ariitee irraa keessa qilleensa irra kaastee nama fixaa jirti. Maal arga sila? Osoo waan tokko qabee osoo qaxxaamtee osoo sirriitti qixaatiin itti kennamee guyyaa tokko injiiltii hin dhiistii jechuudha. Innaa uummanni keenya uummata akkanaati. Handu'ee filbaanyi anjiru umaa hin ta'u. Ingitii rabbiin lubbuu isaanii amaaru baay'ee nama gaddisiisa. Namoonni tokko immoo waan akkanaatirraa baradhaa.
karaatti ba'anii galuu gaafa dadhaban ofumaaf anna akkasii baay'ee tokko nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuuf dadhabbii ishii osoo firii dadhabbii ishii hin argin biyyatti makamuun hedduu takka waggaa meeqa taarte. Anna akkasiin jedhaa turte gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa isiniin jedhaa.